Ayyee ajajaa olaanaa Abaawoboo Jaal Marroo Dirribaa akkasumas ittaanaa ajajaa olaanaa Abaawoboo Jaal Gammachuu Abbuuyyee affeerraa keenya simattanii gaaffiif deebii raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waliin taasisuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan dursee galatoomaan isiniin jedha. Ayyee ati fayyaa ta'e jaalallanne. Ayyee jaalallanne ati fayyaa ta'e haala yeroo irratti uummata keenyaaf akka dabarsuuf affeertee galata abdaa fayyaan ta'e. Hayyee egaa akkuma beekamu dhiyoo kana kora guddaa Abaawoboo gaggeeffatanii jirtu. Mee dhimma koraa kanarratti akkasumas itti bahasaaf walumatti cuunfaanu ibsaa Jaal Marroorraan eegala. Kora kan gaggeeffanne dirree keessatti dirree yoontiin jedhu dirree kallattii lamaan gara kibbaa fi gara dhihaa ammoo dirree kallattii lamaan haa ta'uyyuu malee jaallan zooniilee garaagaraa irra jiranii bifa isaanii danda'ameen adeemsa miilaa daandii fagoo qaxxaamuruun bakka mijate hundumaatti walitti dhufuu fi akkasumas immoo kaa'anii bakkuma jiranirraa akkaataan ittiin hirmaachuu danda'an tolfamee yeroo dheeraatti qophaa'amee qorri sun gaggeeffamee qorri gaggeessinee yeroo eeggate fi waggaa arfaffaa isaatu ga'eera erga 2017 asitti qorri gaggeeffannee kan yeroo qofaas immoo osoo hin taane gaggeeffamuun dirqama ture mootummaan amma jiru mootummaa paartii PP ofiin jedhu seerri heerrii fi akkasumas sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo qabu ammoo kan mootummaa kana duraa raggaasifamee yookaan fooyyeffamee yookaan irraa hafate yookaan itti dabalamee seera ta'ee jiru. Kanaafiyyuu haala amma jiru waliin kan deemuu danda'u sanas midhaaffachuu yookaan immoo sirreeffachuun dirqama ture. Akkasumas addi bilisummaa Oromoo erga gara biyyaa karaa nagaa qabsoo gaggeessuu ni dandeenya. Daandiin gama qawween Oromoo bilisa baasuu amma fixateera jechuun qaamni gara biyyaa galuu fi qaamni ammoo lakkii daandiin karaa nagaa ammatti mootummaa kanaa waliin hojjechuu danda'anii sirnaan hin banamne gaaffiin Oromoo tokko yuudeeffiin arganne qaama EPRDF yookaan immoo IHADIG jedhanii waliin hojjechaa ture. Kanumatu bakka wal jijjiiree gooftummaa fi ergattummaa kanaan dura turetu bakka wal jijjiire irraa ka hafee gaaffii Oromoof deebii dhufe hin jiru jechuun qaamni hafee. Egaa gidduu kanatti kaawwa uumames ni ture. Kaawwa hooggansaa sanas bakka buufachuu fi sirreeffachuun dirqama waan ta'eef qorri sun gaggeeffame. Qora sanarratti egaa itti bahisaa akkuma itti bahee Abaawoboo jechuun adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaan siyaasichaa fi akkasumas gooblaalee garaagaraa jiran keessaa gooblaanii keessumaa qabsoo bilisummaa Oromoo harka guddeessaa ittiin galmaan gahuu fi qawwee qabatee jiru dameen dantaa waraanaa ka waraana bilisummaa Oromoon qajeeluu wal qabatee dirreerraati adeemsifamuu qabaa murtoo jedhuu fi ejjennoo jedhu fudhannee akkasittiin waan qajeeluu qabu qajeelfannee nama hunda walqixa quubsuunis hin danda'amu. Dhala namaa walqixa quubsaniis immoo takka addunyaa kanarratti milkaa'amees hin beeku. Fakkeenyaaf gama lixaatiin nuti zoonii gidduu galeessaa Matakkalirraa akkasumas Horroo Guduruu gara Jimmaa Iluu Wallaggaa gara Qeellanii fi lixaa hundumtisaa lafti waaltaa gidduu galeessa ta'uu danda'u Gimbii ture bakka adda addaarraa walitti deemuu fi bakka sanatti kora sana gaggeessuuf lola addaan hin cinqee haga qorri sun gaggeeffame lolaa turretu ture. Lola sanarratti gaa saamsaa adda addaa booji'amtoota illee akkasumas meeshaa dhuunfatame illee raadiyoon Arraata Biyyoolessaa Oromiyaatiin jala buutanii gabaasaa turtanii kora sanaa yoo kora ta'uuf dirqama magaalatti gaggeeffamuu qabaa. Kora ta'uuf ammoo dirqama namnisuufi karabaataa uffatu qofaan irratti argamuu qabaa taate sun egaa waan deebisuu hin qabnu yerootti haasaa irra jirru miti. Kora sana gaggeeffachuuf wareegama nama tokkoo fi madaa jaallan sagaliiti hafalleetu korri sun gaggeeffame. Kora akkasiiti gaggeeffannee jirtu. Wanni nuti gochuu jirru
dhimma namaa gammachiisuu fi miti. Oromoo bilisa baasuu fi. Kanaaf itti dhufanii kora sanaa kana fakkaata ture jaaljalan jechuudha. Hayyee ulfaadhaa jaalgammee kanarratti waan dabaltan. Isa kana keessatti haalli dabreessan keessa dabarree hedduu ture. Egaa haala ganna sadeen keessa dabarree isa deemame san keessa hirrinoonni banaa bakkeen hedduun ture. Deemsa deemamee yeroo kora gaggeessuudhaan dhufne kanatti ammoo haalli biyyattii san keessa jiruu fi haalli qabsootis jijjiiramaa dhufuun isaa yeroo san waliin haala banaa nutti ture san cufanne qabsoo Oromoodhaa kana murteessuu ergituu qabna waan taateef egaa isarraa kaanee isin kun korri wareegama akkas qabu kun akka ta'u taasifame. Egaa akkuma jaalli jedhee nus gara kibbaatti silaa bakka tokkotti godinoota irraa walitti dhufuu mallee diina waliin lolaarra waan tutturame fakkaataan itti walitti dhufame waan rakkiseef kora kanaa telefoonaan konferensii akkasiisan goonee mariilee jiru cufaa mari'annee bifa sanaatiin akka inni xumuramu taasisee jechuudha. Egaa kuni injifannoo tokko kana duraan turessi cufee jira. Lammaffaa haala qabsoon yeroo kanatti jijjiiramaa dhufe san keessatti murteessuudhaaf qooda guddaa bu'aa guddaa buusee jechuu barbaada jechuudha dabalatatti. Hayyee mee otoma dhimma koraa kanarraati hin ba'in korri guddaan ABO kuni Oromoo keessatti boqonnaa haaraa abdii bilisummaa horee jira. Oromoon kanarraa gammadee dhugaatti hedduudha. Uummanni guddeessi kun akkuma abdatetti kora kanarratti murteeleen murtaa'an hojiitti hiikamee abdii fi gammachuun isaa ni dhugooma jettanii yaaddu haala amma jiru kanaa waliin. Yaa egaa korri kanarratti haala makan waliin murteeffanne kun dhugaatti deemamuudhaan deemnu waan qabsoo Oromoo kanarratti murteessaa guddaadha. Kanaaf ummata kana wanta kaleessa keessa dabran haalli banaa ta'ee waan hedduu dadhalchaa ture sun cuftiyyuu waan cufameef kanarratti ammoo ummati keenyas bilisummaan Oromoodha. Oromiyaan bilisummaan isiidha. Waraan bilisummaa Oromootirratti kan kufe ta'uu isaa guutumaa guututti ummati keenya dhibbatti abdii guddaa waan irraa qabuuf inni kun ammoo ta'uun isaa ummati kun waan hawwu kana akka dhaqqabu kan istaasisuudha. Kunis ammoo waanuma ummati keenya hawwu kun akka inni ta'u abdii guddaa qabna. Waan lafkee jenne akkaataa itti deemnus inni kun fi haala amma biyyattii san keessatti deemaa jirurraa wal qabate qoodii nuti kennuudhaa mallee ka duraanii caalaa waan ta'eef ni ta'a. Kanaaf gammachuun uummata kanaan ni dhugoomas jenna. Egaa kora kanarratti kora yeroodhaaf akkasitti goonee haala yeroo amma jiru kana murteessuudhaaf kun barbaachisaa ta'ee argamee goone. Gar fuulduraatti ammoo korri sabaa bal'aa Oromiyaa bilisoomte keessatti kan irratti hirmaatu achirratti illee ibsa keenyatti illee laf kennee jirra. Kanaaf uummati kun waan inni hawwe sun dhugaatti bakka gahaa jennee kan guutumaa guututti dubbachuu dandeenyu mul'atoon adda addaa eegasan iyyuu ta'ame cuftuyyuu uummata kana waan inni hawwisan itti mul'isee jira jechuudha. Kan ammoo dhugoomsuudhaaf uummata keenya waliin uummati keenyas qooda guddaa kennee akka inni dhugoomu abdii guddaa qaba jechuudha. Dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa gaaffiif deebiin ajajoota adda bilisummaa Oromoo waliin kallattiidhaan dirreerraa taasisaa jirru ammallee akkuma itti fufetti jira. Nu waliin tura. Hayyee mee osoma kana keessaa hin ba'ini komiileen tokko ni ka'u. Korri kuni kora guddaa ABO jedha. Inni kaan immoo kora sabaadha jedha. Yoo kora sabaa ta'ee nama cufan hirmaachisuu qaba waan jedhamutu jira. Rakkoolee jiran immoo sanaaf haalli akka mijataan ta'an immoo sila tuttuqameera. Korri kun akka kora sabaatti fudhatamuu danda'amoo kora guddaa ABO jedhamee fudhatama. Kanarratti waan ibsitan jira jaalmarrootti hin deebi'amma. Hayyee korri kora sabaa haa jedhamu yookaan kora guddaa ABO haa jedhamuun wal lolchiisu nama warqii keessa taa'ee kosii barbaaduu fi nama lafa kosii irraa ija warqii barbaadu gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Nu kagoone
ummatichi daandii tokko haa qabatu ilmaan ni jiru bilisummaa barbaanna bilisummaa sanaaf immoo wareegama kafaluu jirra wareegama sana immoo iggitiitti tolchuuni dirqama qabsoo daddaa kamtee akkasittiin bara dheeraa fi galmaan Oromoo hedduu to'ataa unaa jirtu kanatti iggitii gochuu yoo sanan goonu taanee jennee gaafa kora kana yaammatu eegallee jaallan dirree bakka adda addaa jira waliin marii eegallee akkanumaani qabsoon Oromoo rarraatee bara lakkaawwachaa nullee umurii hanganaaf qabsoo keessa ture jechaa himachaa deemu ijoollee kichuu daa'ima wala deemtuu meeqa itti hixuurra akkasumas sababa waraana bilisummaa Oromootiin Oromoon baduurra waraanni bilisummaa Oromootu baddee Oromoon gabrummaa nagaa qabdu jalaa mootummaa isa fixuuf gabbaree yoo bune irra wayyaati suniifi yookaan waraanni bilisummaa Oromoo baduu yookaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo badiinsa uummata Oromoof sababa ta'uu osoo hin taane Oromoo gararra bilisummaa oofuu jennee dubbisenne kanaaf iyyuu qora sabaatimoo qora abaa Oromootimoo sanaa miti amma dubbiin waan dandeenye qabsoon nurraa eegdu qabsoo bilisummaa Oromoo fi haga isheetu muraa wareegama lubbuu kafalluutti waan hojjetamuu qabu hojjechuu qabna jenneetu kana hojjenne waan hojjenne kana ummata keessaa kan hirmaachise qabna guutummaatti immoo harka 51 ka qabu waraana bilisummaa Oromooti kan gaggeessine ammoo biyya keessatti keessaan itti namoonni irraa hirmaachuu dandeessan kottaa irratti hirmaadhaa inni uummati iccitiin waliin hojjetuu fi waan kana itti dhiyeenyaan quba qabu irraa hirmaateera hirmaannaa sana silaa miidiyaa gabbaasuun hin barbaachisuuf malee haala ittiin dhahannee qoricha ittiin qotanne kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo dhiigni inni dhangalaasu saba Oromoo fi kan inni bahe immoo ilmaan Oromooti Oromoo keessaati kanaafuu abaa Oromootiti qora sabaa Oromoos ta'e bakka inni bu'aa jechuudha yoo kana mormuu jiraate sababa ittiin mormuu hin qabu mormuuma waan qabuuf taa'ee yeroo dheeraa taa'ee mormuu danda'u sa'aatiif waan qabuuf nama akkasii kabee haalatee ka'iin dammaqsaa hin dammaqsuuti isa sana warruun dubbii sana fedhuuf dubbii sun dhiisnee ummati Oromoon bal'aan garuu isa sana akka irraa gammade arguu jirra gammachuu sana ammoo qora sana irratti waan murteeffannee kaane kaleessa qabsoo dandaa kamtu gargar babbaatee dameenii bakka adda addaatti daakamaa turte sana itichine gar tokko qajeelchine har'aa firii sanaa akka Oromoon argu gochuutti jirra maqaa koraa baluu sanaa miti sun pirootokoolii isaa Oromoon boru biyya bilisa taate keessatti yookaan ammoo gaafa isaa mijetti akka taate mijettetti maqaa wal mormee itti murteeffachuu danda'a har'a kan nuti goone garuu qabsoon badiinsa irraa dandamatte waraanni bilisummaa Oromoo ofirraa ittisuurra darbee gara haleeluutti akka cehutti taasisuuf kana hojjenne kuni ammoo Oromoo hin gammachiisne hin qabu Oromoon kanatti hin gammanne ammoo diinammoo akka diinaatti ofirraati achumatti halaalatti ofirraa eegani ammoo bofa dhakaa jalaa bofa afaa jalaa bofti dhakaa jalaa fagoo ofirraa eegani bofa afaa jalaati rakkooni ka akkasii keessaa summii facaasu yoo jiraate immoo suudhi maatiin nama tokko haatiif abbaan ilmaan 3-4 qaban keessayyuu namni muufettiin jedhan gadheen hinum dhalataa qaama qabsoo bilisummaa saba kamii keessayyuu ni jiraataa jechuudha. Hunda itti quufuu danda'u nama akkasii waan bakka bu'u jechuun dandeenyu siin jedheera. Lubbuu daa'ima kichuu lubbuu umurii lafee dhiiga itti gabbaruu caalaa immoo wanni nu gochuu dandeenyu jirtu jechuu Oromoo. Kuniifiyyuu qorri abaa Oromoon gaggeesse qora sabaa haa xiqqaatu haa guddatu waggaa 4 deemu sana bakka bu'uu ni danda'a. Hayyee jaallammeen yoo waan jechuu barbaadan jiraate carraan isinii kenna. Haalli yeroo kun keessa jiru haalli qabsoon keessa jirtuuf haalli arjiisuun keessa jirtu walumaa galatti waa'ee dhimma qabsoo Oromoodha murteessuun dirqama ta'a kanaafiyyuu haallichi deemaa dhufee akka kanaan duraatitti baroota duraan dabran irratti garasitti akka hin geessineef dirqiitti qabsoo bilisummaa Oromoodha kana dandamachiisuudhaaf jecha yeroo dheeraa eegatti yaadame booda taa'ame bifuma akka kanaatiin xumuramee jechuudha. Kanaaf akkuma jaalli kakaasettiin laaf kaa'uu barbaada.
Kanaafuu wanti guddaan tokko kan nuti ilaalle jallan qabsoo walumaa galatti irratti matan ilaalan haalli deemaa jiruu fi haalli wareegama baasnee wareegama ulfaataa baasaa jiruu fi deemaa jiru kun walumaa gala gara qabsoo Oromoodhaa xumura isaatti fiduu osoo hin taane qabsoo Oromoo kanaayyuu diidumatti gatuun fakkaatee mul'atte. Kanaafuu hir'inoota jiran san guuttachuudhaaf bifa sanaatittiin taa'ee jaallan murteessanii jechuudha. Hayyee gaariidha. Kan biraa qabxii tokko jaalgammeesiniif itti fufaa. Hogganni waraanaas ta'e hogganni qabsoo kanaa dirreerraa ta'uu qaba jedhamaa tureera. Amma garuu muudamni tokko alatti kennamaa jira. Kuni akkamittiin ta'aa waan jedhamutu gumgumama. Kanarratti illee yoo nu ibsitan. Yaa isa kanas gaafuma sanarratti dubbatamee himamee jira jechuudha. Qaamni alatti hojjetu kun qaama dirree jiru ajaja olaanaa waliin kan hojjetaa jiru. Isa santu qajeelcha isa santu akka inni hojii isaa raawwatu taasisa. Kanaafiyyuu direct akkuma nama dirreedha hojjetameetti kan ilaalamu jechuudha. Maaliif namni dirree jiru bakkoota barbaachisaa ta'e gahee waan silaa hojjechuu hin danda'u. Isa kanarraa kan ka'e akkasitti akka hojii raawwatamtu murteeffamee jechuudha. Kanaafuu bifa akka sanaatittiin yoo hubatame qajeellan hubatame gaariidha jechuu barbaada. Ayyee jaalmarroofini gaaffii kan biraa qaba. Gaaffiin kun illee gaaffii wal dhahaadha. Komee ma'ala kana gumgumamudha garuu gaaffii amma maaliif hogganni alaa muudama waan jedhuun waan wal faallessudha. Ammoo uummanni akka dhugaa jiru hubatuuf akka qulqulleessitaniif isin gaafachaa jira. Namoonni biyya alaa kana keessa jiran keessattuu jechuudha gumgumii fi sodaa yaaddoo qabu. Maalidha hogganni hunduu dirqamni hunduu hojiin hunduu yoo dirreerraa ta'e nuti qabsoo kana ala baanaa waan jedhamutu immoo jira karaa biraadhaan. Kana akkamittiin wal simsiistu? Hayyee fayyaa ta'e qabsoon bilisummaa Oromoo uummata miiliyoona 50 sanaa oliif gaggeeffamaa jiru uummatichuma keessa jira. Yaaboo namni dirree keessatti wareegama kafaluu jiru uummata isaa keessatti wareegama kafaluu jiru bakkum qabsoon sun jirtu jira. Kaani biyya adda addaati jira. Biyya adda addaa jira. Sabummaa biyya biraati qabaa. Lammummaa biyya biraati qabaa. Bakattummaan kan jiru jira. Hojii adda addaan qabee jira. Qabsoon Oromoo warruma kana qofaa irratti xiyyaafannoo gootanii gaaffii akkasitti dhiyaatuun illee dogoggora. Qabsoon Oromoo uummata miiliyoona hedduu keessatti gaggeeffamu achuma bakkum sun jira. Hoggansi dirreerraati dirqama dirreerraati. Namoonni tokko hojii yoo nu barbaachisa ta'e biyya alaa keessatti hojjetamuu fi dirqama nurraa fudhatanii hojjetan ni jiru. Oromoon hundumaa qolarraa baasee akkatti himtu barbaadaa sun immoo bara hedduu barummaa keessatti nu hambise. Ejjitiin hin jiru taanaan qabsooyyuu nu barbaachisu. Qabsootti jiru taanaan immoo wanti hojjetamu keessumaa riphee lolaaf jechuudha. Warri kuni biyya seenullee ni danda'u, ala bahullee ni danda'u, dirree dhufuullee ni danda'u akkasitti na tolfatanne. Akka kaleessa akka bartee sanaan hin ta'uu jenne. Yoo biyya tokko sochootee hojii hojjettu riphee lolaa bakka buutee riiskii yookaan balaa jiru jira sana hanqisne. Namni eenyutu keessatti maal hojjetaa baruu barbaadu maaliif barbaade qolarraa baasuun hin barbaachisu. Kan kanaan alaa namni biyya alaa jiru biyya nagaa qabdu jiru wanti inni qabsoo bilisummaa Oromoo gochuu danda'u humna beekumsa maallaqa qabuun gargaaru. Kana immoo gochuma jira Oromoon. Warri kana gochuu jiru gaaffii kana yoo gaafachuutti hin jiru. Nu harcaasanii maaliif barbaachise? Eessatti eenyuun harcaasna? Ka qabsoo harcaasee galeera. Kan diida jiru immoo hirri guddaan isaa galee haalli mijachuu fi dide jennaan dacha'e sun immoo iskiriinaa gochuu qabna. Caalallee akka amma tolchanne kanatti abbaa dhaabbata sirrii qabu dudduubbee gaarii qabu qabsoo kana keessatti jechoomina qabu amma adiyyuu jaalanne hojii jirta. Wanni si harcaasne eessatti harcaasee hojii makee hojjechuu jirta. Akka tiraansipoortii egeree dambalii qarree qeerroo bakattoota jaarmiyaa biyyoota adda addaa warri kun hojii mataanii jira. Akkuma kaleessaa harka
wobo deeggaru cinaa dhaabbachuutti jira. Warri akkanaan ogeessu eessarraa baabura sakamirraa akka harcaanii baaburichuma qoran isaantu beeka. Kanaaf iyyuu qabsoo waan akkasii gurjaajii akkasii uumanii bara baraan akkasii lafarra harkifachaa dhiiga ilmaan Oromoo hedduu soorattu gochuudha hanqifne. Kun immoo cubbuu tokko iyyuu hin qabu. Kanaaf iyyuu wanni ani jechuu barbaadu namni qabsoo kanatti as deebi'ee daandii tokkittiin nu baastu kallattii amma waraanni bilisummaa Oromoo qabate jedhu iddoo barbaachisaa ta'etti hojii waraanni bilisummaa Oromoo itti kennu dalaga. Gargaarsa qabsooti jechuun kan kanarraa hafeeho nu harcaasanii hooggana nu dhorkatanii wanni nu hoogganuu jirru hin jirtu bo dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'u madaahee raammoo baasuu jiruttidha iddii gochaa jirra. Suni aangoo miti. Gaafatama lubbuu namaatu namatti kenname. Namni gaafata lubbuu namaa qabu ammoo bakka madaa sanaas jiraachuu qaba. Bakka dhukkubu sana dhaabbattee keessa keessee ofii keessirra ga'ee argiteetu anaannattee dhukkubni sun itti dhagahameetu jechuu qabda. Kanadha goone wanni harcaasne hin jiru. Jaallan garii waan kana hojjetan hojichumatti jiru. Kanaafuu hedduun isaa haala yeroo isa mudatteerraa guyyaa ja'ee machii Oromoo mudatte hedduu keessatti machaa'ee biyyatti dachee haala dacha'ee deebi'ee lakki yaadaa binee warri galee biyyatti hafe kunoo kaan mana hidhaa jira kaan achuma wal cabsee yoo akka diinaa galee asii as qabsoo Oromoo irra dalaguu jira kuni irraa barannee irraa jedhee as deebi'ee hojii hojjechuu jira jechuudha. Akka kaleessaa akka barame sanatti osoo hin taane akka Oromoof maltuu fi Oromoof taatutti saala dirree irraa qajeelchuutti jirra jechuudha. Kanaaf hooggansi ammas borus haga qabsoo bilisummaa Oromoo galma geessu dirree manaa iddoo irraa dhuka'u iddoo itti daa'imni gidduu lafeen cabuu fi dhiigi dhangala'uu fi lubbuun baasu sun dhaabbatee yookaan galmaan ga'u yookaan itti wareegamu dirqamni taate kana. Suniif ammoo warri fedhii qabsoon bilisummaa Oromoo karaa qawwee woboon qabu galma geesseetu qawwee san qabachuu barbaadu gad dhufu waamicha sana dhiyeessineefii jirra. Warra immoo bakka woboon waan dalaguu qabnu qabsoo Oromoo fi dakka haa taatu qabeenya haa taatu beekumsa haa taatu saana itti wareegna jedhu immoo kallattii woboon kenneef irratti hojjechuu jira. Kan sanaan alaa maal gochuu dandeenya? Qabsoon hin badiin haa dagaaguu miti finiintee galma haa geettu daandii kana midhaagsi. Suniifi waan nama yaaddessu hin qabu. Yeroo hedduu yeroo jajjabaataa adeemu akka hin guduunfamne warra fedhii qabutu jira abbootii ilmaanii warra abbootii lafaa. Inni sun immoo dhiiga ilmaan hiyyeessaatiin taphatamuu hin danda'amu sanatti daandii isaa cuufne jechuudha. Hayyee guddoo galatoomaa jaalmarroo jaalgammee kanarratti waan dabaltan. Galata waama gabaabaa tokkotti daruu fedha jechuudha. Hayyee. Dhugaatti yoo dubbanne yoo ilaalame yoo pozitiivli namni cufti kan ilaalu taate qabsoo yogguu gaggeessani qabsoon bifa maraatiin gaggeeffamaa jechuudha. Kana eenyurraa illee dhokataaniti. Qoraan tokko agartee yoo ati hin bobeessaa